Maqaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettiin Biroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyesuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti kan nu eegu sa'aatii kanattis immoo qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf jaalalaaf eeyyama isaadhaan kan walitti nu qabee qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa kutaa tokkoffaa yeroo darbe keessatti seensaa seerota waaqayyoo kan jedhu jalqabuun keenya ni yaadatama. Egaan akkuma yaadattan achi jalatti wantoota baay'ee ilaaluudhaaf yaalleerra. Jalqaba waaqayyo nama kan uume namni kun seera waaqayyo isaaf kenne barreessee kan isaaf kenne sana barreeffamaan dubbisee sanaan akka jiraatuudhaaf osoo hin taane akka qulqulloota ergamoota waaqayyo sammuu isaa keessaa seera inni isaaf kaa'e sana fayyadamuudhaan akka inni jiraatuuf ture jalqaba waaqayyo nama kan uume. Erga sanaa garuu namni mataa isaatiin cubbuu raawwatee qulqullummaa isaa erga dhabee booda waaqayyo maal taasise yeroowwan adda addaa keessatti seerota kanaan akka jiraataniidhaaf kennamullee garuu seerota kan ammas namni jabeessee ittiin eegee uumaa isaa gammachiisu waan dadhabeedhaaf baroonni seera laphee kanneen jedhaman naannoon bara waggoonni 4,000 yeroo isaan dhuman maal taasise waaqayyo seera barreeffamaa karaa Musee akka inni kenne seera lapheellaatii gara seera oriitiitti yookiin immoo gara seera barreeffamaatti akka inni dabarse seera barreeffamaa kanaa illee namni ammas taanaan akka waaqayyo barbaadu jiraachuu waan hin dandeenyeef boodas waaqayyo maal taasise kan ammas immoo seera kan biraatiin seera wangeelaatiin bakka buusuusaa ofuma isaa foon uffatee dhufe akka inni barsiise kana ilaallee turre kan dhaabbachiisne walumaa galatti egaa isaan kun hundumtu waaqayyo karaanni nuti ittiin isa gammachiisnu taasise akkasumas immoo dubbisnee akka keessa akka isa wajjirraan fedhasaa akkasumas jaalas akka raawwannuudhaaf kan nutti agarsiise waan ta'eedhaaf warreen jalqabaa warreen seera laphee akkasumatti namni sammuu isaa keessa seera kaawwameen akka inni isa tajaajilu kan agarsiisanidha. Isaan kun immoo seera laphee booda kanneen jiran seeronni lamaan seera oriitiidhaaf seera wangeelaa kanneen jedhaman immoo barreeffamaan kan ta'anii fi dhalli namaa sana dubbisee akka inni ittiin jiraatuudhaaf kan kennamanidha. Isaan keessaa egaa guyyaa har'aa kan jalqabnu bara seera oriitii kan kenname abboommiiwwan kurnaan kan jedhanidha jechuudha. Barumsi kun boqonnaa kanaaf hundeedha. Boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaa jennee baranna. Abboommiiwwan kurnan egaan abboommiiwwan kurnan maqaa biraatiin jalqaba kaasuudhaaf akkuma yaalle seerota oriitii jedhamuudhaan ni beekamu. Seerota oriitii kurnan jedhamuudhaan beekamu. Oriitiin jecha afaan kan keenyaa miti. Afaan keenyatti gaafa gamu garuu seeruma akka jechuutti kan hiikamudha. Garuu barumsa keenyaaf akka mijatutti seera oriitii jennee barannaa jechuudha. Abboommiiwwan kun kurnan egaa walumaa galatti jalqaba waaqayyo namni seera lapheedhaan akka jiraatuudhaaf taasiseera. Erga sanaa booda garuu gara seera oriitiitti dhufameera. Sana boodas immoo seera wangeelaa kan jedhuuf dhufeera. Gara fuuldaatti kan haallochaadha. Isaan kana keessaatu abboommiiwwan kurnan yookiin seeronni kun seeronni oriitii kun bara seera oriitii kan jedhamu kana keessatti kanneen hammataman akkasumas immoo seeronni kun seerota waaqayyo saboota Israa'eliif karaa Musee kenne akka ta'es kitaabni qulqulluun nutti hima. Tulluu Siinaatti akka inni kenname jechuudha. Gara fuuldaatti kan ilaallu ta'a. Kana egaa beekuudhaaf akkamitti kenname seeronni kun kennamuun maaliif barbaachisan kan jedhu jalqaba isaarraa kaasnee hundee isaarraa beekuun barbaachisaa waan ta'uudhaaf xiqqoo gara duddubaatti deebinee seenaawwan muraasa kaasuun barbaachisaadha. Egaan hundumti keenya akkuma beeknu saboonni Israa'el
Israa'el kan jedhame ilma Yisihaaqidha. Yaaqoob jedhamaa kan ture jechuudha. Isadha Israa'el kan jedhame. Yaaqoob maatiiwwan isaa wajjiraan osoo jiraatu ilmi isaa Yoosef gara biyya Gibxitti akka gurgurame ni beekna. Erga sanaa booda garuu sababa beelaadhaaf maatiiwwan Yaaqoob hundumtuu maal ta'anii turanii gara biyya Gibxitti bu'anii turan. Maatiiwwan Yaaqoob hundumtuu gara biyya Gibxitti bu'anii turan. Erga sana biyya Gibxitti erga deemanii booda waggoota 430 biyya sana keessa jiraachaa erga duranii boodachaadha. Egaan baroonni kun baroonni gidiraa turaniiru, baroonni gammachuus turaniiru. Gammachuudhaan naannoo waggoota 215 jiraatanii. Erga sanaas immoo bara gidiraas immoo waggoota 215 jiraachuu danda'aniiru. Kana hundumaa booda garuu maaltu ta'e geggeessummaa Museedhaan gara biyya isaaniitti deemsa eegalan jechuudha. Deemsaanii kanatti egaa cubbuuwwan baay'ee raawwachaa turanii Waaqayyoo biyya Gibxi keessaa isaan baasee dhiisanii waaqa biraa waaqessuudhaaf yaalaniiru. Otoo inni mannaa samiirraa gadi buusuu bishaan lafarraa osoo inni burqisiisuu kan hundumaa dhiisanii cubbuuwwan baay'ee raawwachaa turan. Egaan kanaafidha seerri kun kan isaaniif kenname jechuudha. Yeroo sana akkamitti deemuu akka isaan qabanii deemsaanii kanatti immoo Waaqayyoo wanta baay'eetti gaddeeruudhaaf kana dubbisanii gara kottaa deebi'an kan jedhu isaanirraa kan ka'e Waaqayyo isaanii akka isaan beekaniif deemsaanii kanattis immoo amma xumuraatti akka isaan ittiin jiraataniidhaaf Waaqayyo maal taasise abboommiiwwan kana isaaniif kenneera jechuudha. Abboommiiwwan kana egaa 10dha. Isaanis asitti kan tarreeffaman kana seera ba'uu boqonnaa 20 jalqabnee yoo dubbisne ni arganna. Kan jalqabaa ana malee waaqa biraa hin waaqessin kan jedhudha. Ana malee waaqa biraa hin waaqessin. Kan lammaffaa immoo maqaa Waaqayyoo uumaa keetii akkasumaan hin waamin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 7tti ni arganna. Kan sadaffaa guyyaa sanbataa kabaji seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8. Kan afuraffaa abbaa keef haadha kee kabaji seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 12. Kan shanaffaa hin ajjeesin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 13. Kan ja'affaa hin ejjin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 14. Kan torbaffaan hin hatin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 15. Kan saddeettaffaa sobaan dhugaa hin bayin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 16. Kan sagalaffaan hin hawwiin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 17 yeroo ta'u, kan xumuraa immoo waa'ee jaalalaadhaa hiriyyaa kee akka lubbuu keetti jaalladhu kan jedhu seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18tti kan argamu jechuudha. Egaan gabaabaatti abboommiiwwan kurnan kanneen jedhaman yookiin immoo seerota oriitii kurnan kanneen jedhaman isaan asitti amma tarreessine kanadha jechuudha. Egaan seeronni kun kan kennaman namoota yeroo sana turan qofaaf osoo hin taane nutis immoo seerota booda gooftaa keenyaan nuuf kennaman akkasumas immoo duukaa bu'oota gooftaa keenyaadhaan kanneen nuuf kennaman boodas immoo abbootii barsiisota mana kiristaanaa adda addaadhaan kanneen nuuf kennaman kana waliin bakka tokkotti walitti qabamnee akka ittiin gorfamnu akkasumas immoo akka ittiin barannu akka ittiin jiraannuudhaaf kanneen nuuf kennamanidha malee namoota yeroo sana Israa'el warreen foonii warreen jedhaman qofaaf kenname kan hafe miti jechuudha. Kanaaf seeronni kun maal jedhamu dursee Waaqayyoo waadaan saboota isaa waliin taasise akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Waadaan saboota isaa wajjirraan taasisedha malee namoota muraasaaf yookiin garee muraasaaf qofa kennamee kan dhaabbatu miti jechuudha. Kanas immoo raajichi Museen yeroo ibsu akkas jedheera maal jedhaa seera keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 2 hanga 3 yeroo dubbisnu Waaqayyo gooftaan keenya Kooreebitti nu waliin waadaa taasise. Waaqayyo har'a lubbuun kan jirru nu waliin malee abboota keenya waliin qofa waadaa hin taasisne jechuudhaan dubbateera. Kanaafuu waadaan taasifame sun abboota keenya qofaa osoo hin taane har'as lubbuudhaan kan jiru nuufidha jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Yeroo kamitti yaa ta'u namni Waaqayyoon amanee fudhate kan Waaqayyotti amanu tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyotti kan amanu jechuudha. Kiristaanni kamiyyuu seeronni kun abboommii isaaf uumaa isaa gidduu jirudha jechuudha. Akkasumas immoo waadaa amanaa tokkodhaaf Waaqayyo gidduu jirudha malee namoota muraasaaf kennamee kan hafe miti jechuudha. Gooftaan keenya illee maal jedhee yeroo barsiisaa turetti wangeelaa Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 yeroo dubbisnu dhuguma seeronni kun kan hundumaa ta'uu isaanii bara baraaf kan amma dhalli namaa lafatti lafti kun amma jiraatutti jechuudha.
akka isaan jiraatan akka isaan faayidaa kennan yeroo dubbatu maal jedheera ani seeraaf barsiisa yookiin immoo raajota dabarsuudhaaf kan hin dhufe miti yookiinis immoo kan hin dhufe sitti hin fokkaatin raawwachuudhaaf malee dabarsuudhaaf hin dhufne jechuudhaan dubbateera seeraaf raajota kan jedhame seera jechuun seerota horiitiidha raajonni immoo isaanii booda kanneen dhufan jechuudha kan dabarsuudhaaf hin dhufne maal taasisuuf hin dhufe malee raawwachuudhaaf hin dhufe jechuudhaan dubbateera jechuudha kanaafuu seeronni kun abboommiiwwan kun yeroo har'aas nu fayyadu jechuudha walumaa galatti kitaabni qulqulluun abboonni keenya yeroo kan maal jedhaniiru ergaadha xalayaa jechuudha xalayaa waaqayyo karaa qulqulloota adda addaa gara keenyatti ergedha jechuudhaan abboonni keenya eeganiiru kanaafuu xalayaan kun kan ergame eenyuufidha hunduma keenyaaf jechuudha har'as kan jirru nutis immoo boor yeroo dabarru nu dudduuba kanneen dhufan dhaloota warreen taananiif jechuudha akkasumaan hundumaaf kan ergamedha malee garee muraasa qofaaf kan ergame miti jechuudha egaan abboommiiwwan kun kurnan isaan ammaan olitti ilaalle yommuu ta'an lakkoofsaanii maaliif 10 ta'ee kan jedhus muraasaanii ilaallu kaayyoon barumsa kana akkasitti kana maaliif akkas ta'ee jechuu osoo hin taane as keessatti akka barruufidha malee inni guddaan abboommiiwwan sana barachuudha waan ta'eedhaaf gara abboommiiwwan sanatti seenuudhaaf akka seensaatti kanas beekuun wanta barbaachisuuf maaliif 10 ta'an kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha egaan lakkoofsi 10 akka aadaa warra Israa'elitti fakkeenya guutummaati waan tokko guutuu wanta walii galaa tokko wanti bakka bu'u lakkoofsa akkamitti lakkoofsa 10dha abboommiiwwan kunis fakkeenya abboommota hundumaati abboommota hundumaadhaaf guutummaa abboommii hundumaa waan ta'aniidhaaf 10 ta'uu danda'aniiru lakkoofsa 10 ta'uu isaanii kun egaa fakkeenya guutummaa ta'uu isaanii dhuguma kitaabni qulqulluun bakka adda addaatti caqasee ni arganna fakkeenyaaf lamaan tokko kaasuudhaaf yoo nu barbaachise kan jalqabaa wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1-12tti kan argannu gooftaan keenya fakkeenyaan kan barsiise dubartoota 10 jechuudhaan kan dubbate jechuudha ni arganna 10 jedhame lakkoofsa asirratti ka'e kun fakkeenyaa karate jechuudha lakkoofsi 10 kan agarsiisu maalidha addunyaa guutuudha addunyaa guutuu cubbamoota dabalatee akkasumas immoo qajeeltota dabalatee bakka tokkotti kan bakka isaan bu'udha dubartoota 10 kanneen jedhaman kun namoota addunyaarra guyyaa har'aas jiraannu gara fuuldaattis warreen dhufan amma addunyaan dabartutti kanneen jiraatan hundumaa jechuudha bakka tokkotti walitti qabuudhaan lakkoofsa 10 taa'eera jechuudha kana keessaa 5 kan inni qoqqoode qophaa'anii kanneen turan zayitiidhaa fi dhangalaasa kanneen ibsaasa kanneen qaban jechuudha qajeeltota akkasumas immoo kanneen zayitii osoo hin qabaatiin qodaa isaa qofa kanneen qabaatan jedhan immoo warreen cubbamootatti akka fakkeeffamu achuma wangeelatti ibsameera jechuudha kanaafuu isaan kun hundumtuu qajeeltotaadhaaf cubbamoota kanneen bakka bu'an jechuudha kanaaf lakkoofsi 10 agarsiisa waan tokko guutummaadhaan kan bakka bu'u jechuudha kan biraas immoo wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 13 yeroo dubbisnu gooftaan keenya maal jedheera gooftaan isaanii hanga dhufutti ittiin daldalanii akka buufataniidhaaf qarshii 10 garbootaadhaaf kan kenne mootisaatti dhaqee akka fakkeeffamu dubbateera kun egaa maal lakkoofsa 10 sun kunis guutummaa kan agarsiisudha har'a hundumaatti namoota hundumaatti kun kennameera kanaafuu 10 jedhamee kan ibsan sun guutummaadhaan bakka tokkotti kan qulqullootaa fi kan cubbamoota bakka bu'uu kan danda'u ta'uudhaan haala kanaatiin bakka bu'achaa kanaafuu 10 ta'uu isaanii walumaa galatti guutummaa kan agarsiisudha jechuudha waan tokko wanta guutuu bakka bu'u kan agarsiisudha jechuudha kana beekuun barbaachisaadha kan biraa immoo kan ilaallu kan xumuraan qoqqoodama abboomota kurnaniiti egaan abboomonni kurnan kun isaan kanadha qoqqoodama akkamiinii qabu kan jedhu eeyyeen qoqqoodama muraasanii qabaatu kan jalqabaa jaalala waaqayyoodhaaf jaalala namaa jedhamuudhaan bakka lamatti ni qoodamu jaalala waaqayyoodhaaf jaalala namaa jedhamuudhaan bakka lamatti ni qoodamu jaalala waaqayyoo kan jedhu waaqayyoo abboomota kurnan kana yeroo kennu xillaati lama irratti barreessee ture xillaati lama irratti barreessuudhaan Museedhaaf kenne isa jalqabaa irratti abboomota 3 qofa kan barreesse abboommiiwwan 3 kan jalqabaatti barreesse abboommiiwwan kun 3 isaan kan biraarraati addadha isaan kan biraa immoo xillaati lammaffaatti kanneen barreeffaman abboomota 7dha warreen duraa 3 kun egaa walumaa galatti walitti dhufeenya dhalli namaa waaqa isaa wajjirraan uumaa isaa wajjirraan waaqayyo wajjirraan taasisu akkasumas immoo waaqa isaa wajjirraan akkamitti jiraachuu qaba
waaqayyo isarraati maal barbaada kan jedhu kanneen ibsan waan taa'inaaf maal jedhamu jaala waaqayyo jedhamuudhaan moggaafamaniiru. Jaala waaqayyo jedhamuudhaan moggaafaman jechaadha. Isaanis immoo isaan kamidha tarreeffamaniiru. Ana malee waaqa biraa hin waaqessin kan jedhu jechaadha. Kan jalqabaa waaqayyoof dhalli namaadhaaf waaqayyo walitti dhufeenya akkamii akka inni qabu kan nutti agarsiisu jechaadha. Kun waaqayyo anaan malee wanta biraa waaqessin jechuudhaan yeroo dubbatu jechuudha. Kan lammaffaan immoo maqaa waaqayyoo uumaa kee akkasumaan hin waamin jechuudhaan waaqayyo dubbateera. Kunis immoo waaqayyo kan nurraa barbaada jechuudha. Isa wajjiraan walitti dhufeenyi keenya hamma kanaattidha jechuudha. Maqaasaa kabajuuf akka qabnu kana nu gaafateera. Kan sadaffaa immoo guyyaa sanbataa kabajii jechuudhaan dubbateera jechuudha. Kunis immoo kana wajjiraan jaalala waaqayyoo keessaa isa tokkodha jechuudha. Kan lammaffaa immoo jaalala namaa kanneen jedhamanidha. Isaan kun immoo Tsillatii lammaffaatti kanneen barreeffaman abboommiiwwan 7 yommuu ta'an walitti dhufeenya namoonni guyyaa har'aa biyya lafaarra jiraatan walii isaaniitii akkamitti wajjiraan jiraachuu qabu akkam ta'uu qabu kan jedhu walumaa galatti namni tokko biyya isaadhaaf isaa ta'uu akkasumas naannoo keessa jiraatu keessatti namoota wajjiraan walitti dhufeenya akkamii wajjiraan jiraachuu qaba kan jedhu kanneen agarsiisanidha. Isaanis abboommiiwwan 7dha. Abbaa kee haadha kee kabajii, hin ajjeesiin, hin ejjiin, hin hatiin, sobaan dhugaan bahiin, hin hawwiin, hiriyyaa kee akka lubbuu keetti jaalladhu kanneen jedhan kan 7 jechuudha. Abbaa kee haadha kee kabajii kan jedhu namni naannoo isaa keessa jiraatu keessatti abbaa haadha isaa kabajuu jechuun nama wajjiraan akkamitti akka walitti dhiyaatu jechuudha. Namoota akkamitti kabajuu qabu kan itti barsiisudha. Hin ajjeesiin kan jedhus immoo namni kan ajjeesu namaanidha waan ta'eedhaaf nama obboleessa kee hin ajjeesiin wajjiraan jiraadhu malee kan jedhudha. Hin ejjiin kan jedhus gara fuulduraatti ni ilaalla abboomota kana tokkoon. Kunis namni naannoo isaa keessatti yeroo jiraatu namootaaf wanta akkamii akka inni raawwachuu qabu namoota wajjirraa walitti dhufeenya akkamii akka inni qabaatu kan agarsiisaa. Kanaafuu isaan kun 7 isaanii Tsillatii lammaffaatti kanneen barreeffaman jaalala namaa jedhamuudhaan kanneen beekamanidha jechuudha. Kan xumuraa abboommiiwwan kun haala raawwiitiinis illee ni qoqqoodamu. Haala raawwii isaanii yeroo ilaallu haala salphaadhaan bakka 3tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kanneen jalqabaa yaadaan kan raawwatamanidha. Yaadaan kan raawwataman. Isaan kun abboommota yaadaan yookiin sammuudhaan yookiin lapheedhaan kanneen raawwataman jechuudha. Fakkeenyaaf ana malee waaqa biraa waaqessin kan jedhu namni waaqayyoon kan amannu kan waaqessinu akkamittiin laphee keenyaan mitire ayyoon. Kanaafuu raawwiin isaanii lapheetiin kanneen raawwataman jechuudha. Guyyaa sanbataa kabajii, abbaa kee haadha kee kabajii, hiriyyaa kee akka lubbuu keetti jaalladhu kanneen jedhan kun abboommiiwwan kun isaan kun akka fakkeenyaatti yaadaan kanneen raawwataman jedhamanii kanneen kennamanidha. Kan lammaffaa immoo dubbachuudhaan kanneen raawwatamanidha. Abboommiiwwan dubbachuudhaan raawwataman. Isaan kun immoo dubbachuudhaan namni arraba isaadhaan jechuudha kan inni raawwatu jechuudha. Abboommiiwwan kun immoo abboommiiwwan lama ilaalle kurnan keessaa abboommii 2 kan jalqabaa lammaffaatti kan abboommii lammaffaa kan ta'e maqaa waaqayyoo uumaa keetii akkasumaan hin waamin kan jedhu arraba keenyaan waamnee waan ta'u raawwannu jechuudha. Dubbachuudhaan kan raawwatamu jedhama jechuudha. Kan biraan immoo abboommii 8ffaa kan ta'e sobaan dhugaan bahiin kunis immoo dubbiidhaan kan raawwatamu jechuudha. Kan sadaffaan hojiin kan raawwataman hojjechuudhaan kanneen raawwannu immoo ni jiru. Isaan kun immoo abboommota hojiidhaan raawwataman hojiidhaan jechuudha. Hojiitti hiikuudhaan kan raawwannu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaallu hin ajjeesiin kan jedhu namni kan ajjeesu akkamittidha hojjechuudhaan jechuudha. Harka isaadhaan isaa ta'u wanta barbaade hojiidhaan kan cubbuu kana raawwatu jechuudha. Hin ejjiin kan jedhamillee akkuma kana namni ejja kan raawwatu ni raawwataadha malee yookiin ni dubbata yookiin ni yaadaa miti. Inni yaadaan kan raawwatamu gara fuulduraatti yeroo bakka isaa geenyu kan ilaallu ta'a. Garuu hin ejjiin kan jedhame kun kan hojiidhaan kan raawwatamudha. Hin hatiin kan jedhamillee akkuma kanaan hojiidhaan kan raawwatamudha jechuudha. Kanaafuu abboommiiwwan kun kurnan isaanii qoqqoodama akkasii ni qabaatu jechuudha raawwiidhaan. Namni yaadaan kan isaan raawwatu ni jiraata dubbachuudhaan akkasumas immoo hojiidhaan kan raawwannu ni jiraata jechuudha. Akkasuma kana ammoo bakka lamattis immoo yeroo qoonnu jaalala waaqayyoodhaaf jaalala namaa jechuudhaan ni qoonnaa jechuudha. Isaan kun akka seensaa abboommii kanaatti kanneen nu fayyadanidha. Kutaa 3ffaa irraa jalqabnee abboommiiwwan kana tokkodhaan hiikkaa isaa wajjirraan bal'inaan ilaaluudhaaf kan yaallu kan ta'u. Guyyaarraaf asuma irratti nu haa ga'u.
abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof